Bakami jajada bareda kesati. Ngober kanga tingur bakara pintra. Amma dhaggeeffadha gaafii kallattii gaafadha. Gaafii kallattiin gaafadha muu beekoo jechuudha. Gaafii kallattiin gaafadha. Sooree. Oye. Erga silaatii wayyee jettaa amma Oye, difama. Muu beeku mira keessa. Cirraash. Adallam yaani. Suuraa godheetu barbaade. Nana nagaa adallam. Jette ambulaansii. Iyyata yaayyan tala yaayyan ahee iyyata yaayyan tala yaayyan. Atamma jechuudha isiin ergasii xiqqoollee abdaddu harkaa fuutee faffacaaftee. Kana arrabsitee deemti ba. Aartee manni kee cufaadha. Maali gunciin kee tuutumaa jaa barbaadaa inni siin jette maddiin guutuu jechuun bara kun simboodha miidhaginaa hin argamu. Karaa ittiin si arrabsitu dhabdee jettee as qabdee achi qabdee waan ittiin si arrabsitu dhabdeessi. Isaaf arraba fakkaata siif garuu faarsuudha. Afaan Oromoo siin galu moo ati maal jechuudha ijaartee akkasii beekodhichi. No, walalo si baaste. Kanaanuu jechuuf antaa. Kun arraba nama afurtaatanii nama tokkoon dubbattu mucaan afurtamnoo soo dhufee jedhe dubbii tarkaan galumaa kun hunduu akka tokko iyyaa caamalee dubbataa hin jiru beejoore nurra laalinaa. Dhagayi. Wallahi isa dhugaa wayin isinitti maa dhaggeeffadhaa. Isuma dhugaati kun qoosaan matee osoo jiru ani kaa xiqqoo bubbuleen jira jedhee isinitti meen jira. Sargii isii durii qaqqabadhee yeroo tokko xiqqoo ta'us jechuudha. Xiqqoo umuriin koo yeroo sana ijoollee ta'us warri xiqqoon irra jiranu akkaataa mana cidhaa kanatti wajjiniin taa'anii taphatan nan beeka. Borcumatu jira borcumni dheeraan akka kanaa jechuudha. Dalga bu'ee dheeraa dhabu. Teessochi xarabbeessaa sana fakkaata xarabbeessaa kuruu kan ibee mana barnootaa dheeraa sana jechuudha. Miilli isaa kana miila lama laala akkasiin na dhaabbata. Namni taraa salphii irra qabee daansii dabaree eeggata. Amma daansiin isa ga'utti kaamee dannafamuudha. Ciffaraa jechuudha kan daansii cidhaa. Isinii galee innaa taraa galamee irra keessa tattaa'amaa yoo durbi bareedduun dhuftee jidduu teesse dhiirri kun maammadoon kunii jechuudha. Akka tokko wayii haasaan harkaa babbadee akka jechuudha doktorii maqaan isaa mucaan eeyyuun nama sila bahee jedhe wallaalee raayyoon maqaan isaa. Maqaan isaa nyuun jettan ni sila ture Mister Qaadii moo maal jettan? Mister Qaadii jechuudha. Isa nuti asii waa wayii dubbannu masjiida baatamaa misa gaaraa jimmeessaa beektanaan jedhe dhufee jechuudha beekte dubbii wayii wal keessa rurrukuta. Inni garaa jira miti kanaafuu jechuudha. Yurisi nama agaruu akkasumatti hin fakkaattu. Maalumaaf watamma jechuudha yeroo laayivii kanarraa baanee jenne karaa keessaa dhuftee lakkoofsa kennaaf kenna. Kallattiidhaan qoosaadha. Ana sirra taa'ee yeroo koo gubuun barbaadu yeroo baay'ee gubeera. Yeroo baay'ee dabarseera. Rakkoon qabdu funyaan baay'ee xiqqoo ta'us funyaan kee bakka hafee jedhe immoo jarqii keessa keenya rakkoon qabu jechuun wanti murtii. Fina geessita yaa. Yoo funyaan dhaabii barbaade yaani sirriitti jechuu barbaade. Isa immoo yoo ta'e turkii kan lafa beeku mubaarikii maalisuma. Mubeeta sagaaji. Yaa? Adii si maame Eka sannu keessa kan sabbee sagaaji ta'e. Mamme. Oh. Iji dasat. Harkan kennini. Maal jechuudha? Turkii singeessa mamme maal singeessine maa? Gaallafan beeku deetani malee maa waan biraatiif miti. Rakkoo tokko hin qabu. No rakkoon qabu manaan jiraachuu dhaabee dhadhaa ibidda kaa'ee ni ganama yeroo kaatu si harkisa. Inni sindaa. Lokeeshiniidhaan deemta maame nama tokko hin barbaadin. Mamme nama hin barbaachisu. Aniif kaarayyuu si wajjin jirra mammedha. Nuti si faana jirra lokeeshiniidhaan naqxa bakka hunda nama tokko hin barbaadin. Qoy osoo dubbannu shamara gabaabduun jaalladhu ati dheertuu nama gabaabduun.
Sirboonni kun likkinyaadha kun. Maata an sarraan beektuudha. Walumaa gita maamme profaayila jala seenee ilaaleen dhufe. Baay'ee. Anis wallahi ilaaleen nuuf. Wallahi. Kanaafas ta'arranu. Akkamiin zeetti aniif karrayyuun. Miinzee lamannis miinzee guddaaf xiqqaa taana mubee sila mubaarakiin jennee turre. Amma sammaara gidi. Deebi. Dhaqa amma quxurii laatuun jira iddoo kira si baasee dafi beeseeji. Dhaqii lakkoofsa kee katabe. Tola bayi. Dafi. Quxurii kee katabe. Na irraan bachiisuudhaafi. Mubeedhaan akkam jirtaan dhukkuba. Mubee gaafadhu mana akkam jirtaan dhukkuba diimaan. Agaraatti jira ilkaanichi mubee. Attamsitti jira ilkaanichi. Maafol babii bajjee. Wallahi mubaarik sin eebbisaa jira. Ilkaan kee akkamsitti jiraan jedhe. Mubee. Dhuqqaadha min jedhu. Irrafee. Sin eegaa jira sooreen. Dafi. Bilbila kaanii eegaa jira lakkoofsa kee dafi. Miinsee jilaali maamme. Maasilaa bilbila kaan irratti naa galanan eegaa jira. Daqiiqaa 4 keessatti. Yebi daqiiqaa. Sakandii 20 keessatti daftee lakkoofsa kee asirratti geessu yoo ta'e. Asirraan bilookii si godha. واحد اثنين وثلاثة ما في أي شيء Anis وأربعة profaayila jira. وخمسة انجرت إلى بلوكي إجاسيتي كائرة Ay koy maamme blookiin gochuu. Dhugaamoo soba. والله بالله بلوكي لتري كارا Aa koy maamme. Maame nu salphisin kaatish. Maame wallahi daadii fooloon godhanne. badasi ana leenca goota barataa yaani argattee bodabdee duqee taam jedhi eenyu kan taate nama fakkaat baddi minal tushtu jedhi daal jechuun inde attam jechuudha fiiddee xaaxaa gootee kaa'uu qabdi malee maal na kadhadhaa Sooree fidaa abbo qalbii qal'inaati maame. baay'ee qaata bilookii godhee maal jechuudha Maamme profaayila kiyya jijjiirure. mirga keeti sun babdii keeti jijjiiruu dhiisuun Yoo siif hin taane jijjiira. laazim shamari tokko ajaja kee hin dhageessu yoo ta'e borus sanuma jechuudha fuutee jaartii keessee godhatte jettee jechuudha shamara jecha nama dhageessuudha kabaja kan siif qabdu jaalala kan siif qabdu sin kabajju sin jaallattu yoo ta'e nuural aynii si jennata keessaa yoo ta'e iyyuu ba'anaatish tazaqzaqe jedhi bakka kenniniif fungee daalatti shafaafaas kabaja siif qabdu jaalala siif qabdu bakka kenni miidhaginni yeroo ifaan dhaamee jedhe hunduu wal fakkaata dukkana keessa kalli walli laalazim سمسم كله وهذا أبيض وأسود كله سمسم كم قرأت جالا يدور تاتا كوبلين قرأ سكرين ما هو القرآن قرأ Wallahi dubbi. لكي إلالي ما تتفكات يجد النفرات وسيدة كلام ما في يمين يسار أنا أحب هذا نفرات منك أنا ما في As jala jirti amma sooreen. باي كاتا قلت سار قلت ما Maan bilookii godhe kaarrayyu waan guddinutti jedhame. Maamme irraa kaasirriin goone. Nurraa kaasi qabbo. Maali miinzee taanaa biyaniif kaarrayyuun akkuma ta'ettu. Kana bulookii kabajuma keessani anumaa babduura bulookii goote malee isii miti barkun. Numa bilookii goote. Mubeen dhukkubaadha silaa mubeen naga'u.
Mubeen nukkubaara amma bulookii irraa nu kaase maammi. Mubeen dhaqee keessaan barreessaaraaf nan salphadhee naan Ilaala kunoo haganumatti. Aboo maammi argiteela. Argitee maammi. Kaase bulookii kaase. Anaaf kaarrayyuu dechee nyaachifteeti. Bulookii numa goota dheesme. Kaase amma dafii. Qoy Mubaarik keessa jira Mubaarik keessa jirta. Mubeen nukkubaa. Nukkubaara mubeen. Maal badiin koo siyaa balleessu hin jedhuuti. Mubaarikii hojiin maal godhaa jirta achi keessatti hidhattee. Dabbi amma kabaja jaraatii jedheen sidee bilookii irraa si kaase malee hojii keetii fi miti. Wallaahi bilookii godhee hayaadhuma keessan hidhin irraa kaase jedhe. Lakkoofsa kee katabi yeroo jedhu inni ati of saqqaltee burji kaliifaa gootu anagoota bara xaaliyaanii sinyoolii irra jedhe nama meeqa dhiitee kuffisee jedhe. Maal jechuudhaaf lakkoofsa kee katabuu diddee of guddifteeti. Mubeen nama guddaadha inni kun immoo afaanuma baasee na arrabsaadha. Nama bicuudhaa. Katabuu jirti. Intalaa maayyuu godhaan jiru hin jedhiin lakkoofsa kee katabiin jedhe quxurii keentan lafaan Oromoon beektu ijoolli. Hojjettiin afaan Oromoon beektu ijoolli. Ambaras teessee lakkoofsa kee katabuu hin dandeessuuf hin bu'isiin jedhee. Subhanallah alazim. Laazim fahimti jecha baruu qabda waan namni siin jedhu dhagahuu qabda borjaartii koo taate jecha koo nageessoo ta'e maallaa gootate shaklaadha moo siidaadha moo xuubii wayiiti moo. La. Katabiif kan nuti isiniif jennee as taa'u jirra. Katabiif waan jecha baamunaa keessa dhaga'e Manguddoo kabajaa maamme soore manguddoo kabajaa. Kabaja manguddoof kennaa kabaja manguddoof laaddaa nuti isiniif jennee as taa'u jirra. Ani isin kabajee ajaja keessan guutuu. Yoomin qabadde beera lakkoofsi kee hin jiru na biratti hin ergamne maqaadhaan balleessin. La lakkoofsa Sikendi qabattee na bilootte immoo alla. Yeroo meeqan lakkaa'e yeroo meeqanaa ergedee wanti asirraa si buusee jedhee fi asirra teessee barreesse. Nama barreessee beeku xiqqoo siyaan shamarran gatti ta'eef natti ulfaachuu danda'a maaf naaf hin beektu. Fuuldura barreessu. Masdii goonee irraati. La anta kana maaf ergeen beeku gatti ta'ee fi kana sumannaa erguu qaba yaani. Ashaadu allaa ilaahi takka lakkoofsan margitee beektu. Wallahi ergeen beeku. Wallahi billahi. Dura jechuu keeti moo attabattamu? Yaani takka lakkoofsa tiktook irraanii barreessi namaaf ergeen beeku dhiifama. Maamme barreessifati. Maamme ati barreessi. Barreessati. Jechaa caaluu fayyadami maammi. Barreessaa jira. Tartiibni jirus maamme situ barreessuu qaba bar. Dhugaadhuma jira. Bareeduudhuma barreessaan jira fachaa. Ilmi dhugaa isiniif dhalattu dhugaadhumarra jirti. Nyaamen. Nu eebbisaa jiru. Beeku adabbaa ta'e. Karrayyuun maalis. Karrayyuudhuma yuuti kan bulookii kanarraa na kaasisisaa. Maal balaa godhanii nuti anis miinzeekeeti ana abdoonis. Atis keessattaa? Anaaf karrayyuudha miinzeen keessan. Miinzeen nu lameeni. Amma kaa lakkoofsa koo katabeerratti deemi naa katabi kaa. Naa katabdee yalla. Miiskoola godhiif. Emoodhaan. La ilaha illallah Muhammad Maami viidiyoo chata deebitu boo. Maddee fi ijoollee ana bakkeessitee uumaa bu'aa qajeelaatti jiratti kun waa qajeelaan jirru maaliif intalli hayyuu biraa bireetti ati hayyuu waan taateefi. Allahu akbar rabbi hayyuu siyaa godhu. Egaa tokko faa rabbu baddara jaasa kana sii kenneeti. Maal taate? La hin barreessine lakkoofsati maamme maal taate? Barreessi. Xeenii mucattiin qasaman billaa sii barreesseera. Oo. Woy meeroo dhufeen seenu fila. Fooloon deebisne kaati.
Okay. Intala barreessera kunu daqiiqaa lama dura. Yaa Rabbi fooloo Maamme deebisee. kee Fooloo walii intala si jira maamme kee hidharginii faaraa nama gooti. Kaalii Shamsuddin ani faaraa isa jechuudha farfatoo ta'u rakkoon qabu habiibii. Araadummaa itti fayyadama afooti. Araadummaa sin jettan nuqaata keessa darbineerra faarummaa maafi mushkila. Osoo araada taane amma una kophaatee nyaamaa. Araadummaa kana nu taabu. Araadaadha jiranii garuu hundi akkatti kophaa jiraattu barbaadanii bar. Maarree mukii Araadummaan akkanaa jiru. Araadummaan akkanaa jiru. Araadummaan akkanaa jiru. Oh. Bare hojirraa mubee gaafadhu yeroo kanaati mubee dhukkubaadha. La itti jabeessu raffisu amma raffisu. Dhiisu mubee nan jaalladha akkana jettuuni. Daajibbaanti kun raffisa beektee ganama manaa kibee dhaqu. Akkam jirtaa dhukkuba yeroo tokko. Kiniina hirribaa bitteef moo warra akkamii? Jedhii irratti gadi qabiitti jedhii yeroo tokko gurrattitti gadi. Attam coraan kee attam sitti jira mubaarik. Inni nuun dhaga'uuti. Gaaf. Silaayyuu akka jechuun inni solaan jiru amma giddii dhufa keessa hin jedhe mana yeellee. Masaati gaafata. Naaf barreessi soorin hin ergamaa ammee fi Kaamil Kaliil. Waa dubbachuuf hin ture nattaa fudhiisi. Dhiisa. Kaalidiin dhiisi qaba. Ya maammi. Namni waan bareedaa nama jaallatuuf jaallata beekta'aniif kaarrayyuun si jala jirra. Hojii keenya dhiibni. Akkana wayya. Akkas gurbaa. Akkana. Elawu. Ija si haa jabeessu. Uffee asitti uummattan bareeda sagaleen kee. Akkana mataadha kun amma ta'ee jira. Maammi buunu. Video bilbilittaa? Ish. Ada goota bara xaaliyaanis sinyolii ree jedhee injifatee na bakka. Akkana kuna. Facashittoon nagadee dhufa. Maas argamte kaanoo shittoon nagadee dhufuudhaafanii. Kolfite. Asittis akkanuma diimattaa? Maali gaamatti gurgayaan? Maasha Allah. Laayivii rabaa jiru? Maali laayivii irraa akkamittiin bahee jedha ijoollee salaamataa sin gaafatteetti. Bayeera jedhiin bayeera laayivii irra jiruuti. Laayivii irra jiru. Laayivii irra jiru ani. Kophaa koo jira. Baay'ee isin nagaatti bulaa bakka. Nagaan bulaa kan gaarii. Beerina nan danda'ameen bakka. Kottu. Karrayyuu. Abduu. Ilaa. Waan ilaa dhaggeeffadha. Abduu baga gammadde baga kaayyoon keenya galma nuu ga'e kaa. Ante Abduun sobee gammadaara malee firoommii keenya hin barbaanneedha. Namichi aaree ba'e argite? Abduu hin baheen jira lakki jira. Waysaarii kan. Wallahi ajaa'iba. Abduun maal ta'eeti qo'isiloo bareedduu taa'aa ture. Liitoorkii isaan se'a. Lakki niitoorkii biyya Awurooppaa jira barinni. Maal ta'e duuba? Rakkoo niitoorkiin jiru achi. Niitoorkii keessaa dura koo qaba. Keessa deebi'e. Waan nama akkasiin fakkaatu.
Aywa. Adeet. Amma soore bakka akka goonu karrayyuun jalqabumayyuu namoota walii galchuu irratti hojjeta. Maammalee daanuu imoo keessa bultaa. Ijoollee isin ofii keessanii akka daanqoo abaaramtu boqqolloon isin nafu maashillaan isin nafu xaafiin isin nafu garbuun isin nafu haadhaa ooltu. Ani siiruman jechuudha qarmii xaafii tachiltee waa barbaaddadhu maaliin argatti naaf. Dhiisatti obsate waggaa baay'ee obsite rabbii waan gaariidhaan si kaffaluu jira. Allahu akbar. Takbir. Ammaati rabbii galata galfattaa. Karrayyuun jechuudha dhagai soore. Karrayyuun dallaala hojiin isaa jiru hojiin mana gurgursiisuu lafa wantoota garaagaraa jiru namoota walii galchuu irratti badaganyaadha qoosaasa hojiin hin dhiisi. Namichi akka nama laafaa fakkaatu kanaa miti. Atamma jechuudha. Anis wanti yaadda'aa jiru garuu karrayyuun atti hin jijjiiramtu miti. Hin jijjiiramu. Karrayyuun hangafa Oromooti bar. La nu hawaasa hin jenne maqaadha malee. Hayyee hin jijjiiramu homaa hin shakkin. Mucaatti hin qoosinaa. Amma isin walitti nama naquudhaaf tiratti godhaa jirtu. Nu beenuu hin dandeenye. Inni nu yaadee dadhabee machaa'ee jira. Qoosaan akka qabu waan akkanaatti hin qoosnu. Wayyee suusu baga nagaan nuti okay. Sooree. Aggaaroo galleerra bakka. Amma gaafii hafu keessumaan gaafattaa madeesse. Maamme wallahi siif jaallanneerraa yaa Oromoo kana. Waa wayii garaa sii laafanii sii jaallachuudha bara uummata fageenya hin qabne bara nama tokko itti laafe malee. Maasha Allah jedha hundi keessan maasha Allah dha barreessa. Masha Allah. Hundi keessan maasha Allah dha barreessa. Maa wantu deebiin abdoon kun koshoror keessaa godhaa raawwatte. Abdul kibiti abdoon xiqqoo ana mana kan saanaa ta'eera kan karrayyuu. Kan abdoo kanatu akkas maasha Allah dha barreessaa sin hundi. Dhuguma yoo ta'e keessaa naasaa ijoolli koo silaa hedduu natti tola ture garuu ana jechuudha. Akkuma meeshaa chaayinaa kana shamarinaan barakattu. Maaliif gara? Sababni barri naa sannaa galuu dideemi. Kan amma waggaa 100 waliin jiraattu dhiisoo maan shakkin. Allahu akbar. Takbir. Allahu qaishi. Karrayyuun garuu akkamitti ilaaltee mucaatti daftee akkasitti amanuu dandeesse? Wallahi yeroo baay'ee gaafii beekta gaafadhaa gara hundaanuu nama wal beeknaa miire. Bara waati qofti barbaaddataan jirtu nu hunda sii barbaaduu jira. Walitti muudamne malee. Haga ilaa. Gaafan fuudhee gaafan fuudhee manaan gaadde hoo. Gaafas maal si biraa goonare? Inni waan turuudha. Ishii. Waan nu hundi argine arguudhuma qabda neeti. Amma namni baay'een beektaa. Akkanumatti akkati araadaatiin jedhee akkati lazzaadhuma biyya duniyaa kana akkatti hin argine si godhuu jirani. Isa erguma fuutee booda nu galateeffatu. Himboyin brother, himboyin. Himboyin homaa miti. Maaliif? Erguma seentee booda nu galateeffatta sanii rakkoon qabu. Maaliif yeroo baay'ee ilaalaatiin ture nama ijoollee ati ol galchitus yeroo baay'ee koomentumaan nan dhufanatti fakkaata akkaati sinuma na beekta. Anamma garuu ijoolleen akka kana na shakkitanii mammaa kana irratti baaftanii. Maammee nama maraatatu amana jettanii akka inni gonkuma shamaran jaalanne akka inni shamara gonkuma hin fuune gaafa maammeen fuune dubara Oromoo eenyu waleessa. Himboyin ati
Is. Ah, beti ko afura baba dende babacha. Ah, لا خلاص خلاص da. Amma wanta gochuu qabdu. Ishi. Dadhabbii kee waggaa dheeraa du'aayii kee waggaa dheeraa rabbiin sii qeebalee jira waan ta'eef. dhugaadhaan agarra Galata galchuu rabbiin galata galfachuu malee koomentii namaas waan feeta barreessitu homaatti dantaatti hin godhatin kaffalameera dadhabbiin kee waggaa dheeraati itti dadhabde. Ijoollee amma kalaas mubeen isa kanaan dhufee immoo agartuu miidiyaadhaan mubeedhaan kun silaasa inni agartuu miidiyaa jedhu isa kaa Inni mubaarak yeroo lama jira. wallaahi kan isaatinnis addis eelatti bukuun fooloon qabu Lakki kun nama biraati fooloon qabu. nama biraati laa piroofaayilii mubee kaa'ate sallaa ati eenyuun adubbatu kun agartuu toora keessadha mee inni maqaan kaleessa hawaasatti bahe yoo maqaa jijjiiratanii biro yaa Oromoo keenya kana wallaahi ummata bar bayibboo wallaahi isaa miti mubaarikas jira kunoo Kunoo ni jira mubaarak jiraati. wanti abachaase amman piroofaayilicha jijjiiree isin hirkaa gataa amma bachaase maqaa isaa maqatti gata sarraan awun taayaa jijjiirama amma hin nyaattu koy iqayyaraadhes iqayyaraadhe taballay ijoollee keenya dhiifama nuuf godhaati. Anammoo janjanaan beeku ijoollee attamitti nama ijoolleen matee maaliin jedha nama yeroon keessa dhaqeshii Waan biraan jedhinatti maatii irma gaafadhu. anamma keessa dhaqee yoon jedhe keessaan bilbilee fi sangaan abbaa jabal tokko dhukkubsatee faara kaasee jennaan marfee waraanudha jedhanii ati koroo gabaabaanii taarika akkasiin dubbadha miidhaa shamarratti bilbilee kanaaf na jibbiti ijoolleen. Baalaan isa dhumanii yooma mana kana maa janadhee warra fuudha. maaliif Kun ni beekte. Amma ka'ee jechuudha dhaqee maalin jedha garuu wanta kun jedhe narraa barta miti ati. Hin ariifatin ka jedhu kun maal jechuudha? Hin ariifatini Jaarsa qabdi jechuu barbaade. keessa kan akka jedhu Maalin beekan na fi nyaachuu jedheeti muka nyaadhu jedhiin. abduu bagana gaannufte kamiifu maammi nagalchi mubeen barbaade Kana gannu den. Mani karayu mame malkesira karayu ko. Hai, maal taate adeessa dhaqxee maalinumaayyuu waan biraatti seenee jennes barbaadaa turre. La guadnya ko to kun nada wole kani. Asuma ollada. Akkasii Hada walan rakkoon qabu hada walan nu. Gwaaddanyaa dhiiraatiif namni gassii dhiisee deema. Rabbi ajaa'ibaa baasu. dhugaatii Wallahi wa hojiti. sabni kana waliin hin jiru Abduu Maambe durba malee fuudhuu afachu maambe